Iran fudhatan ture demozi ko jechuudha baay'ee birri guddaa birri 50 Yesuus kabajam na birri 50 yeroo muraasaaf jiraachaa ture mana isaanii keessa as an kaleessa sirriitti meera maatiin koo as magaalaa Gullisooti as keessa yoon abbaa koo kan beeku jira buleettii koo kan beeku jira buleessa koo kan beeku jira abbaan koo barsiisaadha. Wanti maatii kootti badeen jiru wanti tokko garuu gaaf tokko iji waaqayyoo gaafa sirra bu'u maatii magaarii tokko keessaa fuudheetu suuqa si ka'a yookiin ija maatii sirra dabarsa ijinnoolii sun gatii sirra bu'ee jiruuf ameen na maatii koo keessaa wallolee ba'es miti dubbii ka'es miti duuriyaa'es miti garuu yaada waaqayyoon dhaga'ee ba'e warri dogoggora yoo jiraatan yaada isaanii adeeffatan jedhee na an akkan Gullisoodhaa ba'u yaaduma waaqayyoon dhaga'ee man ba'e achi taa'ee gammana namaa hojjedhee fixee waggaa meeqa turee fixee kaastii hojjedhe na obboleessa kootu Finfinneeraa obboleessa koo biran dhufe gaafa likko obboleessa koo biras yoo dhufu waaqayyo akkas jedhe obboleessi koo wangeelaawidha garaa obboleessa keetii kanan jabeesse hin jabaata garaan obboleessa keetii jabaachuu isaarraan kan ka'e immoo lafan qopheessin qaba lafa sanattan si galchee manni namaa ameen hin jedhamu na ishi jedhee obboleessa koo bira gaafan dhufu inni waaqayyo jedhe sirriitti ta'e garaan obboleessa kootii muka ta'e haadhoodha akka haadhoo wayii ta'uu dinnu naa ta'uu dide ani magaalaa Damdollotti isaa wajjiniin yeroo darbe dhaqee tajaajilee akkas mitiin jedhaan inni lallabuuf dhaqe ragaa isa kaa'ee jechuudha na garaan isaan jabaate gaafa garaan isaa jabaatee waaqayyo akkas jedhe torban har'aa sa'aatii 8 irratti dhaamsa tokkotu gara kee dhufaati dhaamsi sa'aatii 8tti dhufu suni lafa siif qopheessetti galtaati ishii jedhitti walii gadee anakkumaatti wanta nama dhibee nama dhiisu mana namaatti hin gala inni jedhu abjuun kana sammuu koo keessa hin jiru maaliif kutaa 6-7 reefu darbee tan ba'ee gati ta'eef Finfinneetti baradhee fixeen na sabooddee obboleettiin tokko jirti bakka inni argiti haala nuyi keessa jirru gati ta'eef dhufteetu mana rurrukutte
Abbileetteena hojiin si harkee dhufee hojii wayiin hojjettaa itti. Tokko Amaariffi badaan nu rakkifti. Finfinnee keessatti. Reefuu manaa baanaa manaa immoo sadaafisuma dhalanne Oromiffatta afaanii kanneen hojii maaliin hojjedhaan jedheen. Innaa isaa booddee afaanin beekuun jedheen waan tokko rakkinan qabu dhaqiitii hojjedhetti. Likka gaafa isheen akkeetteettu inni Waaqayyo sa'aatii 8tti dhaamsatu gara kee dhufaa jedhee sammuu kootti dhufe. Ol jedhee gaafa girgiddaa ta'atii ilaalu sa'aatiin 8. Ishee azaalichi nan hojjedhan ittiin jedhee walansii agarsiisaa amma iddoo biraan deemee dhufatte sokkite isheen. Obboleessi koo kanattanii hojiidhaa galeennaa nu itti hime. Hojii akkasiin argadhee dubartiin kun immoo qophaa jiraatti nama wajjin jiraadhu jedhee tanis isheen natti dandumaan itti hime. Gaafa natti immoo isaaf dafee yaadi naanna'e mana keenya keessaa akkoo namni tokko mana namaatti hin galle. Attamitti dhattee mana namaatti galta. Isa kanammaa na ajjeesaniitu kaakal isaan gasi baasaniidha. Yoo jedhayyuu Waaqayyo isa jedhe jala umureera. Ameen. Isa booddee isheen iddoo jette sana geessee gaafa dhuftu obboleessi koo dideera. Ani immoo maalan hojjedha Waaqayyoon jedha. Ani isa bira taa'ee barachuuf hin dhufe. Inni kaardii koo gadi deebise. An kaardiin koo yeroo gadi deebi'e maan oliin ka'e. Wal bira dabarre kaardii mana barumsaa hojjedha. Isa booddee akkam ta'e hin taane ta'eetu naa ayyame dhumarratti itti walii gale waantichatti. Shaanxaa koo baatee mana dubartittii deemu. Amma gaana ayyamee shaanxaa koo fuudhee hin deemne mana dubartittii nooraa ittee nu teessiftee isaa booddee bakka an hojiitti hin deebi'aa qalbii keessanas deebisaa. An hojiitti hin deebi'aatii jedhi bakka nagaatti. Waan tokko illee nan gaafanneem. Hin ta'uu kun mana namaatti illee naan hin jenne. Firri yookiin obboleessi hamma lafa tokkotti geggeessee nama biraa deebi'a. Yesuus Kiristoos garuu hamma galmaatti nama biraa nafamee nama geggeessa. Fidee namatti nama gatee nama deebi'a namni. Ameen. Na nyaatti ta'ee na baatti ta'ee isheen barre. Garuutti mana kennee sokke. Likka gaafa inni sokkeedhu gabaabseera jecha muraasa dubitti jedhee kan xumura. Gaafa inni akkas jedhu hin sokke gaafa inni sokku mana namaatii mana namaa dhaqee hin beeku tokko waggaa 11 jalqabee mana haadha koo biratti hin guddanneen mana daadaa kootiitti hin guddadhe. Orma seedhu beeka garuu akkuma haadha kootiitti gatiin hin jedhuuf. Bichaa garuu haadha koo jalaa ba'ee mana namaatti galuu seenan hin beeku. Inna gaafa inni sokkeedhu Amaariffa gaammaxinnoo shashaakalaa jira gaa. Inna biliseetti eenyaan seera mana kootiin sitti himuu jalqaba jetti. Ishiin jedhee amma waan isaatu obboleessa koo biratti natti hin deebitee tokkoon obboleessa koo wajjin hin deebi'e fakkaata. Isa kana beekaaf miilla isaa fageesse Waaqayyo. Waaqayyo abboo waan jedhuuf gara jabeessa. Akeeka isaatiif yeroo hundumaa gara jabeessa. Isaa booddee ishiin jedhee inni tokkoffaan eetti kottu gara saalooniin gara saalooniin dhaqe amma gaa waan itti dhaga'amaa dhufe. Likka harka koo akkas godhataa tan dhaqee tan dhaabadhu. Gaafa dhaabadhu inni tokkoffaan eetti. Na dhagaa gaachisa. Soofaa kanarra taa'uuni hin eeyyamamu eetti. Mi'aaneen jedhame. Soofaa kanarra taa'uun hin eeyyamamu eetti. Tokkodha. Yesuusa kabajamu. Inni lammaffaan immoo eetti. Akka argan masoobiin bananiitti. Yookiin akka argan gundoo buddeeniin buqqisaniitti. Akka argan fudhatanii nyaatan jechuudha. Isa mana keessanii achumatti waan jette natti fakkaata. Ameen. Inni sadaffaa immoo keessummooti koo gaafa dhufanii keessummoota kootti gara saalooniitti gadi hin baatu jetti. Isinii galeera? Gara saalooniitti achi as ba'u hin eeyyamamu jetti. Innaan waan entini jedheenna attaman godhare yoo waa hojjedhee dhiyeessee jedhee hojjetteetu jetti. Servizii yookiis qodaarra ka'an irra keesseetu
kastinatti laattaa fuudhee dhiyeesse. Fuulli koo garuu keessummaa irraachi galagala. Yesuus Kiristoos inni nutti hin qaanofne waaqarra jira. Likka gaafa isheen akkeetteettu ishiin jedhee. Kun sadan cabeennaan immoo ba'uu kooti mana sana. Seerri kun sadan. Gaaf tokko guyyaa hamma sa'aatii sagaliittan wayyaa miica ganamaa qabe. Utuma wayyaa miicuun biddeeni qaniitti ija tokkorra kan naayyamame. Kutaa guyyaa nyaataa kutaan immoo galgala. Kursiin kee immoo daabboo tokko shaayii tokko jetti. Innaan gaaf tokko biddeen isa kutaa sanaa misaa aduu keessa dhaabbatee irratti wayyaa miicaa turee fi ishee irraa citte sana fudheetan nyaadhee dabaladhee. Gaafan dabaladhee nyaadhu galgala isheen hojiidhaa dhuftee naan bilisee gadi ba'eetan egaa akkas kiciniidhaa gadi ba'ee biddeena dhaqee bitaa jedhee. Biddeena isaas bitaa sana dhugaata nyaadheettan aduu keessa dhaabadhee gatiin miicaalleef nan nyaadhe dabaladhee beeleen maaloo dhaqeen bitaan jedhe. Baga nyaatte rakkinaan qabuuti. Hoo jettee birrii tokko akkas fuutee natti fudhatte. Birrii tokko akkasti baaftee himeetti rakkinaan qabu yoo nyaattes damooza kee nyaatte. Damoozi koo meeqadha? Birrii 50. Likka gaafa ji'isaa ga'eedhu birrii 49 lakkoofteetu damooza kee irraa biddeenicha tokko nyaatte gadi teeffitte 49 naa laatte. Haa ta'u jedheen fudhe. Dhageessee seera mana kootii keessaa tokko cabsitee itti ta'e. Een jedheen isaa waddee nee ittaanu gaaf tokko immoo keessummaatu dhufe. Amma gaa seerota ishee caccabaa jira. Gaafa keessummaan dhufanii keessummaan mana keenya dhufe suni buna baay'ee jaallata namichi sun. Isheen isaanii wajjin saalooniidhaa hodhuu qabattee haasa'aa jiru. Inni harka rurrukutee naa dabali maaloo buneedha harka rurrukutee. Ani saaloonitti hin ba'inan jedhama. Eenyutu servizii fuudhee achi ba'a. Inni harka dubajjabee maal jedhee na waama. Na eetan isa natti kan godhatus jedheetan immoo bakka naa eeyyamtee laata dheetan qodaa fuudheetan achi ba'e. Gaafa achi ba'u namuma duraatu soofaarraa lafa ol kaate. Lakkaa gaafa naannooftee laaftu immoo keessummoota jira. Hin dhiiftee gattee ishee qodaa fuudhee achi ba'ee buna buusuu dadhabe. Innaan keessummoota eega deemanii jedhanii hin dhufte isaanii barri irraan geessee barri ilaa akkasumatti deebiftee dhiigaa gara koo dhufte. Likka isa dhufte as koo qabatte. As koo qabattee eengaddaa masoobiin hin banamu siin jennaan akka argitee fuutee nyaatteetti. Lammaffaa immoo keessummoota koo duratti achi as baatee na yeellaasiftaa. Hojjettu mana yoo isheen keessummaa dura baatu. Attamitti achi as baata gara saalooniitti itti maraatte. Dhuguman balleesse dhiifama naa godhe. Gatiin harka isaa akkas godhee fedheetan dhufe dhiifaman jedhee. Kana jedheen boorsaa ishee akkas fudhatteetu dubartittiin qabeetti wayitii biliseetti anarra manan bulu gatiin ani iddoo biraa buluu fi waan boriif si barbaachisu hoo dhaqiitii biteetteetu harkatti namatti kennaa darbattee suphite. Ishee gad jedhee lafaa fuudheetan garjii bakkee jedhamudha. Saaba keessaa safara garjii jedhamu namni beeku yoo jiraate ankoo safara booleetti iddoon hojjechaa ture. Meedaan booleedhaaf garjii walitti ba'a. Meedaa sana keessan gara garjii boo'aa acha deema. Amma gaanatti dhagaame mana namaa jiraachuun kun. Dhaabadheetan meedaa keessa akkas jedheen Waaqayyoon jedheen mucummaa kootti waanan si yakke tokkotu jiraa laata. Maaliif akka kana na foqoqsiistaati? Maatii koo keessaa waan maalan si yakke? Gurguddooti maatiin koo jiru ankoo maayinni maaliif harki kee natti jabaateen jedhee Waaqayyoon. Likka akkas jedheen boo'aa deemu. Gaafa boo'aa deemu
akkas jedheetan isheen mana bultu har'a mana adda baluufa yoon dhaqee jirti Adeliyyaa mucaa dubartiin jirti. Kadhatin tajaajilanis hin dhibu yoo nanachi dhaqe waaqayyo waanaan jedhaa laata waanatti maa laata waaqayyo inni isuu bakka manga'uu laata waaqayyoon hin jedhe gaafa akkas jedheedhu isheen mana bultu gatii ta'eef nan dhaqe gaafa mana isaanii dhaqu jilbeenfatanii hundumtuu kadhataa jiru gaafa hundumtuu jilbeenfatee kadhatu soofaatu jira. Soofarran taa'in gatiin jedhameef sammuun koo mana namaa hundumaatii soofarran taa'in naan jedhamee dheeratti dubbatu. Soofaan mana namaa hundumtuu na sodaachisa. Jennaan soofaa isaanii sana gidduudhaan inni akkas gadi jedhee lafa taa'ee likka gaafa naqee ollitu tajaajilaan suni fuula isaa asii achi galagalchee jira. Asii achi galagalcheera. Balballi immoo banamaadha. Ani immoo achiin nan dhufee ollite. Gaafa achiin dhufee ollitu lakkaa tajaajilaan suni meedaa keessa isan jedhaa deemuuf isan boo'aa deemu waaqayyo mul'ata waa'ee koolaataaf. Waaqayyo raajii dhuganuuf fakkaatu ameen. Isaa booda fuula isaas galagalchu an dhufee taa'ee lakkasitti nama giddu gadhu kadheen taa'eera. Namni ammaa ol lixxee namni waaqayyoo tokko jedhe. Anaan kan na booddee filmoon jiru. ol ka'ee meedaa keessa bo'aan nuuf ni ate ol ka'ee warra jilbeenfataniis namoota hundumaa ol kaasu as ilaalaa jedhe waliin ta'e wayyaa intinii wayiin uffadheera akkas ofitti qaqqabee akkeettiin dhaabadhe nama gidduu gaafa dhaabadhu mucaa sanitti fakkaatti bini amma mucaa hoone nama kana keessatti laa waaqayyoo saba hedduu natti agarsiise saba hedduu keessa jire nama kanatu har'a gola namaatti sukkumamaa jire ameen Imee siin jedha waaqayyoodha waan waaqayyo maqaa koo beeku faanatti fakkaataan ture imee siin jedha waaqayyoodha gara saaloniitti yookiis gara gordubaatti achi as hin bahin siin jedhanii amma dhagee dhufeen deeqa 30 taane ameen inni gurra isaa ol qabee waa'ee yeessotaaf yeroo hundumaan calin jenne ni dhaggeeffatu waaqayyo waaqlakkaa waaqarraan dhaggeeffata ture akkas jedhanii achi as hin bahin gara saaloniitti jedhanii ana koodha waaqayyo imee ani immoo sitti hin qaana'u si qabadhee tan gara dirree gubbaatti achi bahan mee ameen ani sitti yeellamu si qabadhee tani dirree gubbaatti achi bahan si wajjinan mootota dura dhaabadhanaan jedhe si wajjinan jajjabootaa wajjin dubbadha isaan duran dhaabadhanaan jedhe waaqayyo hidhanneerra warra jedhan seenan hiikkachiisanaan jedhe waaqayyo hammarraatti nurraan fadhu kakuu kan likki gaafanni akkasnaan jedhe amma isuma dhugumaaniif waaqayyoo wajjin amma ni meedaarra hin jirure ani ibsiniyyuu amma yoo dubbanne koo dirreerra irraam ameen eebeedhe waaqayyo jecha tokko immoo jettee birrii 50 naan fayyadu eeguma jedhame egaa yaa waaqayyo isa biyya arabaa jedhan kana yoon dhaqee jiraadhe maatii koofis waa erge immoo hin ta'uure eegamani namaatti nagalchite immoo yoo kana naa goote oon jedhe akkeedhe waaqayyo biyya arabaa seete siif siin ta'ue ati iddoo irraa bareeddu tokko qabde ameen iddoon itti si kaadhimmadheeru tokkoon qabe si ameen kanaaf
biyya arabaa sanan naqaa dhaqeen hojjettuu mana namaa ta'a jettee amma immoo yaada arte ani waaqayyo waaqni kee bashannanaaf na jibbisee erga ameen maalidhe bashannanaaf gaaf tokko sin erga har'a garuu wanti kun siin galu ammatu har'a ganama yookiin bor achaabaatti gaafa dafnoo deebu tikeetii kutadhuutii dubaayee deemeedhanii nan deemu anumta ofii kooti kutadhee dhaqee bashannanee deebuu nan danda'a biyya arabaa በጣም ርካሽ salpha godhe beektu gaafa waaqayyo akkas jedheedhu garuu naan jedhe mana kanaa hin baate guyyaa muraasa duwwaa qabdaa yeroo muraasaaf immoo gara lafa onaatti asii erga isa immoo nan didiniishinaan jedhe lafa onaa tokkotti si hafe ishee xumurteennaan aniifate wal fudhannee deemnaa amee waaqayyo eennaan naa mijatte ameen kanaafanii waa'een rakkatootaa siifa galu jedheetan si rakkisee waa'een warra beela'anii immoo siifa galu jedheetan si beelessee likka waaqayyomi kana akka itti fufee yoo akka sa'aatii gatamee faarfadhee wantichi paartituuf paartii waanii qabu kutaa tokko kutaa lammaffaa qaba waansa gatamee keessa immoo jira inni lafa onaa mana namaatii ba'anii gara mana namaa isa ka sa'aatiin itti isiniif waan isin dhibu garuu waaqayyo kana hundumaan dabarse utuu waaqayyo gaafa san achi keessatti akkas nun goone ta'eetiin waa gaafa akkas ta'u himee zayitii kana mi beeku jiraa zayitii nuugii jagoon manzaraa jiroonni faarraa hojjetamu mini zayitii inni laa jalqaba akkas ta'amu akkas ta'eetu kasimmoota ishee akkas taate sana keessa zayitiin coobdi zayittiin immoo maal taati nyaataaf taati wanti cuunfamee ba'u yeroo hundumaa nyaataaf ta'a cuunfamuun keessan dhiphachuun keessan gadadamuun keessan mee ulfinaaf malee waaqayyo nama gatuuf miti malee waaqayyo nama dagachuuf miti amma mee Yesuusa kabajamu qababboon iyyuu soofaa hin teessunaan jettee ameen kaleessa addisuun kaameeraa korraa dhaala intini mana kooti soofaa carqii beektu soofaa carqii asumaan na kutturran teessu jedhe waaqayyo immoo carqii sana maqaasaa geeddareetu waan biraa tokko isinitti guuttadhaa fidee mana koo kaa'e ameen amma naafis immoo amma hojjettuu mana namaatiin jedhu obboleettii anaan na gargaartu naa kennee anis gargaaramaa jira nan naqe gaaf tokko mana dubartittii likka gaafa naqu dhaggeeffadhaa gashee kan dubartiin xumuree faarfadha gaafa naqu barreen kwaakkee egaa caammaa baasanii ol lixu mana ishee barri nan kwaakkee ከየት ነው መጣሽ ልጠይቅሽ ብዬ ነግዲያ እሺ ነንሴኒ መነሽ ጋፈነልቱ ጫማ ባሱ ፍንጀለንቲ እንዴ እንዳታውቅ ይምባሽን አሜን እና ባስኔ ጠሉ ባሱ ምን ኢየሱስ ክርስቶስ ከበጀም ቆይ ለፈቲያና ሲሚጫን ፍረሚኒያን ሀረገራ ዋረምኮ አረዋረም ለኮቲ ባታ አሜን እሳወደ ለከ ጋመንታው ታው ፍንጀለጋ ዱካ ተቆና ላቴ ወሼ ዶምቢ ሼረን በት ሼና ላቴ ተፈተ ዶምቢ ቲረንታ ዶምቢ ላላን እንጅርት እዛ usbihan zed sakam betu sofa rendane sedang Yesus Kristus kabajamu amen lagi peta tahu dah injek ini kanin tahu tu milik koli marat beri tentang kalau diwam kita maaf tu sih fakufu nanam ada sana የሆነ ነገር ቅመሽያና እሺ ተራረከ
Amen. Nakabajame Yesusi. Sabote halkan amma saat saddeet amma shan filmi ilaalte bittu saat saddeetti shaayiin danfisan. Shaayi ይፈላልሽ እሺ ምንም ሳልቀምስ ነው የመጣው በተራዬ ጠጣው ሸንጎለ ቴስን ሳሎን እንታይ ሸንጎለ ኬሳ ሽንኩርቴ ሙርቲ ታይም ቲቪ ዳል ነከበጃም ኢየሱስ ሳቦት ልክ ጉንዳፈ ተሄዱ ሁሉን ነገር ከሰራች ከጨረሰች በኋላ መጣችና ምን ነው ብልሽ ያማረብሽ ማንስ ትበሬዴት እዬ ብንሳፈተው አሜን ቤት ተከራይተሽ ወጣሽ ማለት ነው አመት በነክራይ ፍረተዴን ባተ ጀቹዳ እዬ ኤፍሲ ከፈለ ሞቲዋ ቃፍለፋ ሜቀ ከፈልታ isatti durittiin kiraayii fudhataa turte caalaa afurfaa shanfaa jettanii yaadina isa mitiin jire eenaan isaa waliin jire ni garmana enna dur ammana geessishe baay'ee furdoodha gaafa naqu ilaa ammana taateerti gaafa mana ishee turan immoo kiiloo 45 immoo kiiloo 40 ture في مسافة أما ما كبتام يا سوسي فريد كبتام واقفنا كما فوق أي مرة ما ندور سورة سورة ريه سباق كني فنقولوا إنقولوا لما يتني نرجع أبوتا يرهم تمار بسيطان كبو بيك هذا هذي نموذج جيفتان يوجرات تنفيك كتا waaqayyo gaafta boqola kee keessaa baasee waa godhee si qaaneessa ameen mee iddoo kennaaf yaciistu iddoo kennaaf yaceessu ofirraa gaasaa kennaaf yaa'uffattu akka namicha tokkotu bilisee siinoo soofaas dhawwadde amma hojjettuun kee soofaarran deessireennaan dhugaadha waaqa irratti buna danfiftee gaafa fixxu narra faatira soofaarran jedhaanii jedhe maaliif beektu isa gaafa sanaa yaadadha gatii ta'e waaqayyo sheekaate sinqaaneessaati warra hojjechiifattan of eeggadha yoo isheen dadhabarte ta'eyyuu danda'a rakkina tabbas godha ameen warri rakkina keessa jirtan immoo waaqayyo guyyaa tokko gaaf tokko fidaati obsa waaqayyoon eegaa nama hundumtuu kabaju waaqayyoon waaqessina amma waaqessuun hin bareedu attamitti darbatamuu ta'anii waaqessure ta'anii waaqessu darbatamu sabara fide kana Yesuusiin waaqessuudha haleluuyaa meeshaa eegne waaqessinaaf meeshaa eegne namni kun waaqayyoon haa dhufa jedhu nutti na waaqessine abdiidhaan waaqayyo warra eeggatan Himbangayo
It's